Mudannoo baay'ee nama ajaa'ibudha. Inni kan kee miti jedhee itti raajeetu ofii isaatiif ishee fuudhe. Egaa mudannoo kanarratti viidiyoo hojjechuuf hin turre. Garuu barteen kun dhaloota baay'ee karaa irraa gataa wanta jiruuf egaa viidiyoo kanaa hojjenne. Mudannoon sun waan akkanaati. Bara 2011 keessa ture. Mucayyoo dubaraa bareedduu waaqeffannaatti baay'ee jajjabaattu turte. Namni ijaan ishee argee hin naanee hin jiru. Kan gaa'elaaf ishee hin gaafannee fi ishee hin hawwines hin jiru. Kan hin fuune hunduu utuu ishee fuudhee ni barbaada. Mucayyoon garuu barnoota isheetti, amantii isheettis baay'ee jabduu waan taateef kana keessummeessuu fedha hin qabdu. Guyyaa dabaree faarfannaa gurmoo isheen keessa jirtu waldaan guutuudha. Maatiin ishees warra guddaa waan ta'aniif hordoffii cimaa taasisuu fi sagantaan kadhataa guyyaa wiixataa yookaan dafinoo torban torbaniin mana obbo Dachaasaa dhaabbataadhaan jira. Isheenis ollaa waan ta'aniif yeroo hundumaa ni hirmaatti. Saganticha irratti yeroo baay'ee namoota raajota yookaan mul'ata arganii himantuu affeerama. Namoonni sagantaa sana keessatti ishee argan hundinuu erga wal fakkaataa yookaan immoo raajii wal fakkaataa isheetti dubbatu. Ergaan isaan isheetti dubbatanis isa jalqabdee jirtu sana dhiisii ana biraa miti siin jedha Waaqayyo ittiin jedhu. Kaan immoo fuuldura kanatti namni si gaafatu jira. Ana biraa miti siin jedha Waaqayyo ittiin jedhu. Kaan isaanii immoo nama koo siif kennaa. Barumsa isaa, qabeenya isaa, bifa isaa hin ilaalin. Isumatu siif ta'a ittiin jedhu. Torban ga'ee raajonni dhufnaan abbaa dhabetu dhaba malee isheetti ergaan inuma dubbatama. Yeroo ergaan akkasii deddeebi'etti dubbatamu maatiin mucaa ofii isaa shakkuun dhiibbaa adda addaa irraan ga'uu jalqabe. Yeroo hundumaa dhiisii jedhanii waan itti dubbataniif namni hunduu akka waan isheen dhoksaatti shaakala biraa qabdutti yaaduu jalqabe. Diraamaa raajotaa sanaa fi rakkina mucayyoon keessa jirtu garuu namni hubateef hin jiru. Waaqayyo akkas jedha jennaan namni hunduu lafa taa'ee ture utaalee ka'a. Dhugaa lafa jiru dhiisanii ergaa dheebochuunoo amala hunda keenyaa ta'eera egaa. Nama gaa'elaaf ishee gaafate hundumaa ergaadhaan irraa dhorkani. Bifaa fi beekumsa hin ilaalin, qabeenya hin ilaalin jedhanii mirga filannoo dhorkatani. Nama koo siif wayya ittiin jedhani. Namoonni karaa maatii illee kabajaan fuudhuuf waraqaa ergatan jiru. Garuu mucaan ergaa raajotaan hadooddee maatiif tole jechuu hin dandeenye. Turtii waggoota muraasaa booda raajonni ofii nama irraa eegaa turan sun ofii gaafachuu jalqabani. Amma namni Waaqayyoo waan argame fakkaata. Garuu namoonni Waaqayyoo ishee gaafatan ammas itti baay'atani. Adda baafachuu waan dadhabdeef baay'ee qoramte. Adda baafachuufis ergaa barbaaduu jalqabde. Gaaf tokko gara mana koo dhuftee muddama keessa jirtuu fi mudannoo ishee kana hundumaa naaf qoodde. Anis sagalee Waaqayyootti ergaan ishee gorsee booda filadhuu nama garaan kee jaallatutti heerumi jedheen Waaqayyoon kadhadhee geggeesse. Garuu maal godha? Raajii abshaalaa tokkotu akkas godhe. Riyaa isaa iddoo biraa irraa affeeree milikkita inni dubbachuu qabu hundumaa itti himee akkas isheedhaan isatti heerumtuuf diraamaa hojjete. Isheenis Waaqayyo addanaaf baase jettee gammachuudhaan lafa cirte. Maatii isheettis gaafa beeksiftuu maatiin ishee ni didani. Raajichi diraamaa hojjetee yoo maatiin kee didee isa Waaqayyo jedhetu hafaare jedhee mucayyoo fudhatee bade. Maatii isheetti utuu hin araaramin hafte. Gurbaan mandara keessa jooruu malee hojii hojjetee hin beekne jireenya mucayyoo qaxalee kanaa oliif gadi godhee balleesse. Filattee nama jaallatteetti heerumuu utuu dandeessuu guyyoomsaa raajotaan karaatti cabde. Innis daa'ima lama irraa godhateetu tajaajilas biyyas dhiisee bade.
Hidaan kun hundumtuu maatii isheef hafe. Mee gara keessanii akkami? Raajonni wal fuusisaa heerumsiisaa jiruu? Isinoo sagalee raajiidhaan gaa'ela gidduutti ni barbaachisa jettuu? Macaafni qulqulluun dhimma kanaa akkamitti ilaala? Mudannoon akkasii isin mudateeraa yookaan naannoo keessan jiraa? Egaa yeroo ammaa kana akka biyya keenyaatti balaa hamaa jalaa kan jiru gaa'ela namoota baay'eeti. Baay'een diigamaa jira. Ulfinni gaa'elaa badaa jira. Dargaggoonni baay'een sodaaf burjaajii garaa garaan gaa'ela malee hafaa jiru. Maqaballeessiin dargaggoota baay'ee nu jalaa miite. Egaa qoosaan dhimma gaa'elaan wal qabatan ulfina gaa'elaa baay'ee balleesse. Kanaaf eeggatuma raajii jireenya keenya keessaa haa baafnu. Sagalee Waaqayyoo haa dubbifnu. Waan dubbiftanii yookaan dhaggeeffattaniif, waan viidiyoo kana dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna. Kana jechuun egaa gaa'elli filannoo namni namaa filu yookaan raajiidhaan adda baasan osoo hin taane Waaqayyoon kadhatanii ofii ofiif Waaqayyoon dhaggeeffatanii waan gochuu qabanidha. Waaqayyoon kadhachuun baay'ee murteessaadha. Waaqayyoon dhaggeeffachuun murteessaadha. Garuu immoo raajii jedhanii dhimma kana irratti baay'ee rakkachuun hin barbaachisu. Isa duraa Waaqayyoon ofii ofiif kadhatanii sana booda nama jireenya ofiif barbaachisu immoo ilaalanii fuudhuun dirqama jechuudha. Baay'ee sin jaallanna, baay'ee waan nuti tolee eebbisiniif qoonne. Egaa namni baay'een callisee dhumaa yeroo baay'ee yeroo inni raajiidhaan fuudhuu fi raajiidhaan geggeeffamu gaa'elli isaa maal akka ta'u yeroo garaa garaatti waan arginuuf isiniif qoonne jechuudha. Gaa'ela keessan ofii keessaniif Waaqayyoon kadhattanii Waaqayyoon dhaggeeffattanii ofiin murteeffachuu danda'uutii qabdu. Yeroo sana Waaqayyo gaa'ela nagaa qabuu fi gaa'ela jeequmsa keessa hin jirre isiniif kenna jechuudha. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Warri fuutan Waaqayyo baga isin gargaare. Warri hin fuune immoo kadhannaadhaan Waaqayyoon dhaggeeffachuudhaan waan Waaqayyo jedhu baruudhaan ofiima keessanii dhaggeeffachuudhaan keessa keessan laphee keessan dhaggeeffachuudhaan gaa'ela keessan geggeeffachuu ni dandeessu. Kanaan ala garuu namoonni bifa raajiitiin ogoyyoomsaa namaatiif gurra laattanii yeroo laattan gaa'elli keessan isin jalaa akka hin miidhamne of eeggadhaa isiniin jenna. Kun miidiyaa keessan gonfoo kan isin ganamaaf galgala irraa waan haaraa barattan oduu gaarii qabatamaa dhugaa ta'e hawaasa keessa jiru alaaf keessaan irraa argattanidha. Subscribe gochuun egaa ammaatii nuuf ta'a. Akkasumallee viidiyoon kun hiriyoota keessan akka qaqqabuuf immoo egaa namootaaf qooduu hin dagatina. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa.